gaafa duraa lubbuudha ka gaafa duraa seekoo jijjiiraa sibira dhufu sun ka gaafa duraa surree jijjiiraa dhufu sun ka gaafa duraa wannoo jijjiiraa dhume ka gaafa duraa motoraan si galchu sun lukaan lafan deemne motoraan si hanga qe'ee warra keessanii si geessu sun ka gaafa duraa mataa tokkofatee dhufu sun amma shurraabii harbaa tarte uffate san kun haga addaallee uffata. Kenapa? Habibti dia hingat do gizan sinyal acide te lat gadi goditi. Lat gadi goditi. Kumba hada ke sadada wayo jirate tinjede. Bukke ragadi khaduti festari rangadi khaduti mata ke shab godi hidaduti talbaiti gizan ne achi jigaji. Yere adile to. Gota shattati. والله بالله قراو في تيميا تامي من أبات يتنززال قراو في تيميا تسا قراو كي تيميتي الراجو سيقلات قريتي الرواتي سنتقاب هذا راو اسكما چينو هاي زنوخا كشينة تخجتتي إسان قدد انجتوخا كشينة تخجتتي يو سنو كشينة مقالا فتايقا إفان كن هنجر كشينة مبادئة سنة كرازي يوبسة قرآن وسنة يوبسة دارا بدأ أنا فاكر قتلت يا ربي هيات يا ربي هيات اسمت هيرو مالاتا ماما يا ربي هي أفانك يا أفو بقت هيرون إيسا هيرو مالاتا يوغا يعني بقى روكي خوزي هوري أتبو بيساني هيرو أما بقى خوزي هوري ساني بو بيساني نيرو من ناتات والله ناتات يو قرآن چبسي گلي قرآن چبسي گلي يو قرآن چبسي گلي بدا دستي خانا جچول روكي هوري خانا جيدا إبدك گدي گوڑه قايا گوگو هيگت انجرا تاي اگتا يو خانا مو بدينا فيستالي بيته مغالا رغلان قلدي نكسي سجر گيزي مني گلي يني هم بسا يني گيتا لبوكو abdiye galte kot lubuk ya kot ber nadabbari manni si ega jina ber kot astai kot lubuko wallahi nadabbari manni beka najibisi se mazarin le kot nanjete ber kanu manati ko bas ise ndem ire ta ajira kot lubuki ya kot habibti gonni aramni diman kun afan diman kun gonni nin gonni jechu batabbate ka bachoti isa dudda batabbate ka bachoti ngetani ne gina singize ni garu yene geta lubuko kotuka wallahi simalik nyan ganna tarudite amadi ko yubra gete kille shayyo apelte sadirra dofte takasi apele takakaye kotu geta lubiyet ber takasi apele takadisi ber kotuka nyanna budden wayo sonu bitte galte yi wallahi da budden na kajelji sara barsiti dawala yede geta suta gette gizeni ara lola of da darba galiyati dagali ma debite gadifta dagali ma debite amma binesala la me bines bosona kana gize waraka way ergat lama sadir rabu bute ka yuse ka dagale gora gize achi kun girjere du fa isa nyata royo arge wolma dabale nyata bek kanafu mal goda lama sadi bakka ho asani rabu bute ka yusa binesi ka wala ka dufuf gize achi jara shakami arge dagale debe dokata dabate ne gobar binesuma bosona ko akasi likim gote jechuudha marqa fa jechuudha gisee marqetan fa likim gootanii kaatanii dagale dabdee eedda jechuudha wallahi billahi habibti akkasin malee dhalaan fa lafeesi caba gisee dhaltan fa wallahi ilmoo waliin lafeesi caba daaratu si bahiddoon gariin faati heerumtee reefu waggaa tokko maal taate sila mucattiin abbaa saafaa osoo akkasii godde rabbi yaraati waan eedisiin qabe fakkaatti bar yedde beerritun huqqubin sidhatti maal taate godde mucattiin abbaa sanbatee sun akkasitti ha'uuzu billaahi mucattiin maan arbi inshaallah araba fakkaattatun bar rabbummaan sitti fidii wallo كفيني تلوفتي مياتين برا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واجرين ينقف دفر
meesatti argitanii nyetta sila rabbi jedhite egaa sonneni haasofna wallahi billahi dabartan egaa haasofneni haasofna gadii tana jechuudha na himi kana nanti nimtu rabbi rahmata isa haa godhu bakka itti wannoon du'e san abbaan saafa achi dhandhee achi dhuftee jirti sila gudre lu kan lihat kan kita ani bar wah sini agak sisa akan lu kan lihat kan gua udah kata itu Rabbin nama timfideni ti intalti wa intalan fakatu mujatte tung gotte hafurri kun ittijite Rabbumaan sitti fidini jireenyuma kanan qabdu siin jedha jireenyuma kanan qabdu sabbanni mudhii keessa taree haadha isii miskiina sila maal godhan osoo jalaa baasanii galchanii waa ilma wayii dhalteerti kun waan agartii tanaati ilmoon illee taqabattee deemtu bada kam akka abbaati gadin taa'u akkana liwli jedha mucaan illee achi mucaa waliin fiiddi achi ilaalee mucatti sila nagayaa maal taate sila bulti sii dabee maal taate jennaan waan ilmadhu kanallee qabu jettee waan waa itti baatu kanallee qabdu na fakkaate konfiin irraan dhoofte maa sila biyya alaa turtee galtan jedhanii ay alaa biyya alaa turee galee kanallee waa dhala see taati maa kunota warra ganamootu akkasuma galee qeen taa'uma gadda dargaggeessa tokko waliin gadi wal deemu argeeti akkana na laalee na bira dhufe ani illee akkasuma laalee bira dhufe rabbiin afaanin nu hambisiniiti dhallee mana keessaa qabna Madalaan amma ka biyya arabaa irraa galu kun waa gamaa galu kun gara biyya arabaa kan irraa galu kun bar korkoraata duwwaa bar waa takka faayidaan qabu bar dalagatee waa mallaqa lafaan qabu biyya keessan teenne waa takka faayidaa ka qabu hin jiru kun waan diddibatan kana waa salbaajii kana bichaa guuranii galanii waa takka faayidaan qabanii akkasitti rabbiin sitti hin fidini tee abboon ganamaan hobbaafanne bar ganamaan gurgurannee nuti amma temmaa tantee kun amma heerumtee kun jireenya shallaayi rabbi godhee fi jireenya gaarii jiraataarti akkasi sareetii yaa wallahi rabbiin nu halaafisu namallee hamanne rabbi nu haa dhiisuuti anta jedhu kaayi bakka hin gallaati maal goonaree akkasitti rabbiin nama halaafisu waan hedhu afaanii rabbi nu hambisiin duddina dhukkube erga geessitee manjir erga geessitee maa akkasi rabbi nu haa dhiisu ina gottee rabbiin kiriyaa godhu fikirissi qabeenaan jedha amma laa saadhaate waa'ee fikirii haasofta rakkadhe isinii waliin amma laa saadhaate waa'ee fikirii haasofta akkasii ijoollee tiyya kanaaf isiniin jedha shamarran keenya hamma dandeessaniin of qoqqabu of qaqqabu ofiif jiraachuu yaada ofiif jiraachuu dhugaa rabbii isiniin jedha ofiif jiraachuu yaada hammuma dandeessaniin jechuudha ammas jechuudha jaalalli tun hireedha nama takkaayyoo wal barattee wal dhabdanii addaan deemti jibba dhiiraatiif jaalala dhiiraallee baradha jibba dhiiraatiif jaalala dhiiraa ilmoo irraa ulfoofteedhaa fi jaalalli jidduu tanteetiif isaati uumamu hin jiru jaalala jechuun tama dur wal kabajanii keessa jiraatan jaalala jechuun tama dur wal uffatanii keessa jiraatan jaalala jechuun tama dur namummaa keetiif eenyummaa kee kabajee si wajji jiraate malee ilmoo irraa ulfoofteef ilmoon isa hidha ilmoon gadi isa dhaaba ilmoon akkas isa godha ilmoon maalii isa godhanii irraa ulfaayan sun sabatiidhaa beektiti lafa bonaa irraa rooba eeggachuu ilmoodhaan dhiira hidhuun hin jirtu
سيقالي المودان ديرا هيدون انجرت غني قال لك كأجر رهافي أمو يجو كان أجر رهافي argite kaachirraa hafe gaafa dhiira tokkoon adda baatan rabbumatu hiree teessa walitti hin fidin wallahi rabbumatu hiree teessa walitti hin fidin hamma dandeesse jetteen gombas kana jedhe jireenya mataa keetii jiraadhu innuu tidaarii biraa ijaaratee bultii biraa eegalee jira sawiyyee leelaa tidaar wusta alle abjuu biraa keessa jira inni abjuu bara 2024 waliin sigate abjuu bara 2025 keessa jira si hoo maaltu si rakkisee jennaan abjuu bara 2024 keessa gaddeebitee isa wajji yaatta ilmoo dhaltee erga abdaa welcome habibtitiyya ilmoon tantee ni'imaateeti guddifadhu qabeenya keeti fakkaatti keeti ilmoo tantee qansiraa mana namaatti hojjedhu guddifadhu gin barana qansiraa hojjettee bara dhufu qansiraa akkan hojjannetti hojjedhu yeroo hojjettu barana qansiraa hojjettee bara dhufu akka qansiraan hojjannetti ilmoo tanteetii waa lafa kaayaa deemuu qabda lubbuun duutii jiraatti waan takka gaafa hojjettu birrii 5,000 argate taate ji'aan birrii 500 akkaawuntii banii ilmoo tanteetii irra buusi 500 akkaawuntii kan keerra birrii hagana jira jedheen ilmoo keetiif akkaawuntii banii 6,000 argattoo taate 500 akkaawuntii irra buusiif lafatti akkaawuntii isaarra jechuudha maaliifuu gaafa ati dabartee jette ilmoon tantee sun rarraatee naftu waan sanitti hafti rarraatee naftu ilmoon tantee sun waan sanirra si hafti harkarraa gara afaanii mikiyaajii surree reef jaarsaa wallolte maaltu dhufa biftiiti mini maxaal rifeensatti tan asiin gad harkifte beebii heerii baafte jaarsaa wallolte ka abbaa manaatti gadhiise bara amma mikiyaa jettiin lafatti naftu dura eessa jirta duruma gaafa abbaa manaa kee wajji jirtu san eessa jirta gaafa duraan abbaa manaa kee wajji jirtu eessa jirta sima jirta bar guyyaa sanillee lafuma jirtanii guyyaa sanis kalaas amma isaan erga adda baatee hooree maaltu jira way heeruma feeta heeruma saayilentii heeruma illikii wanni jedhamtu bultii keessatti ammoo neevar inuma hin taatu warra illikii wal fuudhee waliin jiraate natti fidaame yoo waliin jiraatan manni isaanii gammachuu qaba warra illikii wal fuudhee waliin jiraate warra manni isaanii gammachuu qabu natti fidaa neevar hin jiru bultii keessatti illikiin hin taatu bultii keessatti xiiqii wanni jedhamu hin taatu bultiin jireenya kan keessa dhuunfaati never change bultii tantee keessatti namni biraa walakkaa waan abbaa manaa kan kee hin taane ala inuma hin jiru atiif abbaa manaa kan kee akkana walitti galtan welcome walitti galuu dhabdanii akkana taatan ammoo jireenya bareedduu addaan baatee jiraatta na ajjeesi uf ajjeesa fooqii gubbaa uf darba haada kiyya naa gaya paantitii naa gaya qoricha dhuga jireenya kanan jiraadhu ijaan arguura du'uu naa wayya albee shunkurtiitiin naa gaya uffannisuu naa wayya fooqii gubbaa uf gatuu naa wayya hafiiftii leesh fooqii gubbaa uf gatta maal keetitu sirraa bannaa fooqii gubbaa uf gatta maaltu sirraa bade mallaqa waggaa 5 si nyaate ilmoo si dhalchee si gatee jaartii biraa fuudhe meebi qabeenya kan keessan irra jaartii fuudhe maal irratti reekaate fooqii gubbaaf darbituuf maali leeshu fajjeefta
lubbuun dandeetun barqaadhiidha bar. Tan jaarsi si jaalatus siif kennuu hin dandeenye, tan ilmoon ati jaalatus siif kennuu hin dandeenye, tan ummaan teetis dabarsitee sii kennuu hin dandeenye, abbaan keetis sii kennuu hin dandeenye. Dha biyya daalatti tana garaa kan keerra naqanis irraa ol deebi'an. Lubbuun dandeetun qaaliidha. Gaafa biyyee gad uffatte wanni jijjiirama takka ati fiddu tokko hin jiru. Abbaa manaa dayyuusa gaafa situmu kokkessi fiiga. Gaafa situmu sibiilaan si fiiga. Gaafa situmu dhagaa muka qabatee si fiiga. Gizee situmu dhagaa mukaan si dhahe. Abbaa manaa akkasii jalalleen taa'ina kana haa nyaatu. Maal ati harree abbaa isaati? Wallaahi abbaa manaa akkasii jalan taa'in. Maal lubbuun tantee hanga gaafa ijji si baddu. Ammas abbaa manaa qanyisaa jaalala sababatee jaalalli isaa ammoo mi'aa'ee bira taree deebee gara hadhaa'uutti jijjiira. Mi'aa'ee oovar si jaalataa bar. Oovarii dhufee oovarii sanirraa ammoo mi'aan sun ammoo gara dhangagga'uutti jijjiirame, dhangaggaa'uutti jijjiirame jechuudha. Sun maal taaree gaaga'ama lubbuu teetii fidaa jechuudha. Gaaga'ama lubbuu kan keetii fida. Dhiira akkasii biratti hin galgaleeffatan. Dhiira akkasii biratti hin galgaleeffatan. Birumaa baafatta habiibti tiyya taa'ee barcaa isaa haa dhayatu. Shiishatti ofii irra dabalatee yoo qabaate farshoo irraan dabalatee yoo qabaateetiin jedhee sukkaaraa fi soogidda gubbaan firfirsee matatte haa godhu biraa baafattaa jechuudha. Ilmoo tantee guddifataa jireenya mataa keetii jiraatta. Gaafa ammoo dhiiraan adda baatan jala shuk ettanii hin barbaadinaa dhiira. Addaan baatee miti habiibti goo jireenya mataa kan keetii jiraadhu. Dhiqadhuu filadhuuti jireenya mataa kan keetii kan namni sin argine maggaarrajaa kana keessa akkasii jiraadhu bas akkasitti. Gaafa gadi baatu ammoo akka leencaatti nama keessa mul'adhuuti gizee ol deebite mana kan keessatti akka leencaatti jiraadhu. Gaafas inni nu taa'ee of barbaada maal? An maal hanqisee bahe dogongorri koo maal rakkinni koo maal? Gaafa dhiira tokkoon adda baatu ammoo rakkinni sirraa sin dhabamu. Fiiddee hoo asaniin kabiraa koruu osoo hin taane buskuutii wayii hin taane yookaan shaayii ganama qorraaf qoonqoo wannoodhaaf dhugan qofaaf dhugan wayii hin taane qoricha emerjensii fudhatanii miti beeti dhiirri kun ammoo. Shamarran takka qorichuma emerjensii fudhatan gootanii bar dhiira. Kabbadaa irraa buute gaafa ji'a sadii gammadaa gubbaa jirti. Gammadaanis wal dhabanii wal dhiisanii isa gubbaa buute ganamoon gubbaa jirti. Ganamoon qabattee deemti. Akkana qabatanii deemuun tun ammoo bultiin taatu beeki. Akkana qabatanii deemuun gottotanii deemuun tun bultiin taatu habiibti. Bultiin mana keessatti hafte. Mana keessallee saaloonii irra luftee kushiinaa irra luftee kilaasii bultii keessatti hafte bultiin. Dhuunfaa jaarsaa jaartii jechuudha. Kilaasii kan kimee bi ilmoo tantee mina waan akkasii yoo taate malee namni hundi seenu kilaasii tantee keessatti hafte bultiin. Bultiin asirra hin jirtu. Tana akkana baafatanii deeman tanarra hin jirtu. Bultiin kuulii akkana dibatan tanarra hin jirtu. Bultiin libbistikii irra hin jirtu. Bultiin kan jirtu lafarra jirti. Bultiin dhugaa lafarra jirti. Amma namoota tokkotu iyyuu gizee namoota tokko jaarsaa jaartii suuraa gadi lakkisan argaa. Yaa Rabbi bultii ta'e akka ebaluu nuu godhe. Maaliif beektan? Barnaa ajaa'ibanii bar. Oromoo miidiyaa kanarra jirtu keessa waan namni shan beekan keessa jiru natti hin fakkaatu. Yaa Rabbi bultii akka ebaluu naa godhe. Yaa Rabbi jaarsa akka ebaluu naa godhe maaliif beekta? Isiin kanaan gubattee asiin maadaatii baaftee asiin bukurii baaftee jidduu kanaan bifa biraa bulee baaftee jireenya san keessa jiraataa jirti ta'a. Gubattee jireenya san keessa jiraataa jirti. Kaameraa afootti yoo baate akkuma nama fiiltarii kaadhee taa'u kana yookaan fiiltarii makaatanii tumaanii luka kana jalaa wal godhaa. Bila bora farda ko wali jedhan garaan isaanii fayyaan qabu kaameraa afoo jiran kaameraa afoo jiranii bar gizee suuraa ka'aniitiin jedhan dhufaniiti
Asii kamaa ciisittee dhaabattaree waliin jedha. Asii kamaa ciisittee dhaabatte. Jedhanii suuraa ka'an.